hanjechuudha ani gaddeebi'ee artistiin keessan akka dhalaa godhata ishi akkam fayyana jirta nama ilaala ulfina dhabe ulfina kennitanii fi barcuma kennitanii ansireen kenneef isaa zeenuudha sireen rabbaasee ni beektani doon kan yaadattani waggaa 27 kabaje jennaan isin arrabsitanii jennaan gabbayeeti hin tuqina isa zeenuun tuqina jabeeffadha artistii keessan oromoo waliin qeeqina oromoo waliin nyaatina isaaqiin jabeessaa jedhee dubbannaan inni daangaa dabarfatee obsee baatii laman obseen eegalu yeroo nama bira ga'e maal taate isaa fatiyaa gizee nama bira ga'u maal taatan gizeen jedhu maal ati isaa gizeenu maaliif rakkista maal godhee jaallatte nama jaallachuun qaanyi miti garuu ani hin jaallanne kaan dhiiran jaallachuu barbaada malee durba maaliif hin jaalladhu dhalaa akka kiyyaan jaalladha dhiiran hin jaalladha immoo dhalaa akka dhalaa malo insa jirta malo jedhaa dhufu an hin jaalladhu dhiira kaameraatti hidhiisaa butee dhufu hin fedhu an dhiira boonaa qeerroon barbaadaan kun jechuudha bakka hin taane kan dhaabbatu mee abbee artistii abbee laala gajjadhee jiraata takka abbee maqaan dhaame kun mana dhaqxaniin dhabdan kaafteeriyaa dhaqxaniin dhabdan karaarran dhabdan bakka deemtanii hunda dhabdan bakka salphinaa qofa dhaabbata shamarran isa jala yaa'anullee shamarranii miti nama nagaa wajjinatu yaa'ee bareedaan isa nama godhanii irratti wallalani shamarran kun mucaan jaartiin isaa moo friendiin isaa mana hidhaa jirti inni akka isin akka dhaliibii galtee inni akka kaleessaa maal seene inni akka kaleessaa waggaa 27 kabajate beekaa moo gabbii naayisi warra mana hidhaa jiranu isinis akkasin natti daltan yaa ilmaan xoroo deemasi har'a sitti mul'ate waa'ee mana hidhaa jettanii koomantii isaa kennamu qofa naalaadhase arraba qofa oromoo waa'ee oromoo dubbata waa'ee bichuu keenyaa dubbata waa'ee abiyyi dubbata waa'ee jawaar dubbata maqaa isaatiin maqaan jawaar dhahama maqaa isaatiin maqaa abiyyi dhahama abiyyiin naariyatee waa'ee siyaasaatiin ba'e abiyyiin hafuura isaallee beeku bar ganda keessaa qabalee keessaa milishaan qawwee fudhattee argatteenna abiyyiin naariyatee abiyyiin eessaa beekti galtuudha barkuun nuti ilmaan abbaa jifaar jechuudha ijoolleen abbaa jifaar kabajamtuu nama jaallanna maqaa namaa xureessuu hin fedhu nuti ijoolleen abbaa jifaar dhalaanis dubartiinis nuti abiyyiin nu nokkalu garuu nuti kabajaa qabna ijoolleen jimmaa kabajaa qaban ulfina qaban hedduu takka ulfina qaban nooruu beekan maqaa namaa nyaachuun beekan safuuni beekan ijoolleen jimmaa jechuudha kun eessa akka dhufte galtuun maqaa namaa balleessiti an baay'een kabajeen ulfinan kenneef barcuman kenneef barcumarraa dabarfadhee sireen kenneef nama kana ni ulfeeffattan yoo didee baxaraan immoo gabbaastanii ummata miidiyaarra jiru seeratti dhiyeessitan narraa adabaa keessaan narraa adabaa fatiyaan na jaallatte fatiyaan akkas na goote fatiyaan na jaallatte fatiyaan saa 24 naa bilbilti wallaahi itti bilbilaan jiru duraadhee walii bilbilaa kan nama se'eetiin itti bilbilaa ture walii bilbilaa turre saa 24 walii naa saa turre garuu immoo gizeen itti siqadhee laal maqaa namaa balleessa wallaahi gizeen maqaa nama meeqaa dhahe ebeluun na jaallatte ebeluun na wii wallaahi jedhanis gaa shamarran gaa artistii arginaan ni gaggabdi biti wayne ba'allaan wallaahi fatuuko isiin sun na jaallatte wallaahi na jaallatte akkas na goote ani waa'ee imma haadha tiyyaatiin sammuun na banamuu jira namichi kun na gamsiise waa lamaan hin gubataa jira yaa oromoo tiyya boraan maraadheennan yoon bakka maraataa seene ni boochan asirra sanarra na qaqqabadha namichi kun na maraachuu fi na qaqqabadha maalii fi namni takka kabajaa ofitti godhuun bareedaan inni artistii abbee laalaame bakka hin taane dhaabbatu mana dhalaaleen deemu yoo yaammate mana isaatti kun har'a yoo mana dhalaa tokkotti argitan bormana tokkotti argitan bakka hundatti agartan wax beetii
an dhiira kun dhiira natti hin fakkaatu wallahi dhiira sin jedhamu dhalaa sin jedhamu namni nama baay'een kabajeen baay'een ulfina kenneef maqaa kiyya balleessa an jiru nun harkaa baddee jirti anu maraadheetiin jira waa'ee sababa haadhatiyyaa ani isa laazima isa takataataluu qaba hay ma inni qoy akka reediifaa akka aslii akka mubaarak kana wajjin oolu jira maaliif akkana ta'an jedheen isaan kunoo seeraan deemani bar dhiirtiin janajjanti bar dhiirtiin janajjaniin hin jirtu bar irraa bareeda dhiirtii waan feetu yoo gootelee kun daangaa dabarfatee maqaa nu balleessu jira bar kun maqaa nu balleessu maqaa nu nyaate maqaa kaayiroo nyaate erganni dhufee dhalaalee kaayiroo jedhamu eegalle hay maali jennaan irreechatti waltumuu fi eenyu dhalaaleen eenyu irratti isaa zeenuu irratti maali maqaa nu nyaatte yaawoo fuulii gizee dhufuuf hammi tokko gizee fulala hamma fuulicha nyaate nurratti barqaraana boorci isaa gadi garagalcha akka dhalaa deema jedhu ijoolleen akka kanaan ijoolleen arrabsu bakka deemeti nama wajjin karakkara waa'ee isaa wanni isin dakkalu jiru biqaatii isaati gubzummaa isaati dhiisaa hin tuqinaa jedhee isaa fi waywaadha inni duubaan maqaa koo nyaata maqaa na balleessa takka amata torbaafin deema kaayiroo keessatti maqaan na badeen beeku waa'ee dhiiraatiin takka of kabajeetiin jiraadha garuu inni kun bakka deemetti maqaa na nyaate maqaan kee haa nyaatamu inshaallah ati zinaa hojjettu rabbiin achitti si yabbisee kaayiroo keessatti mujizaa nu agarsiisu yaa rabbal aalamiin inshaallah ni agarra ammoo ni agarra nama fiffiigduu sheer godha kana laalina ganaan footos ni baasu deema ganaan sagalees ni baasu deema sheer godha nan laalina namni dhiisi na dhiisi maqaa kiyyenyaati narraa dhorka namoota beekamooti hime narraa orka gabbaa'ee moo akka ilmoo namaatti ilaalaa namicha kan tokkoon kee abiyyi mootummaa deeggar jedhu albaatii badasi baddu baay'ee gubadheetiin jira kan qabsaa'ota sitti immoo kaayiroo keessaa maakii hooroo gaaddisee abbee hawwii ammas abdussee kan akka reedii tasgabbaan waa'ee mootummaa isaan waa'ee siyaasaa keessa yoo galan waa'ee siyaasaa keessas naqadhee hin beeku jarri kun haasaa immoo fakkeenya sii kenna biyya alaati kan akka Nasri Aanoolee kan akka Muhammad Aljazeera kan akka Zara Entertainment kan akka Hawwii Sanyii Jawaar Muhammad kun haasaan ati maal beektaa maalirraa waa'ee siyaasaa haasoftaat jireenyi si quuqee biyyaa baatee as dhuftee nutti baxaraan ta'a maqaa nu nyaatte dhalaalee meeqa keessaan naa barreessu jiran yaa Fatiyaa kunoo wallaahi tokko maal na agarsiiste hoottuun jedheen maal gochuu jenna wajjin rafnaa wallaahi min baasaa inni maali tokkoon hin teessu kun nama sodaachisa wallaahi laazim tarii dhukkuba fidee dhufee HIV fidee dhufee iyyuu waliin makuufi tarii kana bakka malee maaltu jira kan biraa inumaa maqaan na nyaate ilaala shamarran isin shamarran qofti asirratti viidiyoon qullaan ba'ee hin arrafamtu an shamarraniif har'a sports dhaabbadheetiin jira shamarran biyya alaa jirtu tokko dhiirti tokko iccitii baasnan anis asiin dhiira iccitiin baasaa tokko walitti taanee jiraanna Natin bilbili kan natti bilbiltu seera kee natti bilbili balaan sitti haa bilbilu natti bilbilina seera godhadhu nadiis jedhee dadhabe karadhee dadhabe nama ulfina kennitanii fi nama kabajaa kennitanii fi nama bakka itti taa'u itti kennitanii bakka siree itti kennitanii dadhabdan hinumaa awwaarraddan jechuudha nadisi ya gurbanna nadisi ya artistiin nadisi artistiin sila sharmuutaadha jedhama miti kun la artistoonni akkanaan jiran kun daangaa dabarfatan nan bilooka kana sin bilooka abbaa taateen beekun hin bilooka namni kabajaadhaan maaliin jedheen gaaf duraa nadisi kabajaa ofi godhadhu kabajaan jiraadhu nama meeqatti nima narraa orka
Facebook ki ya jala sena lala ya oromo artisti kenya tukina ya oromo mucaan kun maal isin god ya oromo dhisa dara wal guddisna hin guddisna mucaa kana dhisa akka fedhe ha ta'u jedheetin kaladha inni deeme maqaan nyaata maqaan kee ha nyaatamu asammuun na darbee jira lala nama mustashwaa nageessuu dhabame malee asammuun na darbee jira khalas asammuun na darbee na nyaatamee jira kanaaf jennaan jechuudha narra abbaan orku ni orkan yoo narra orku baatanii moo fideetiin asirratti wallahi alazim wa rabbal kaaba awarada baka maalifi kabaja walitti goona kabaja walitti fudan bakka deemetti fatiyaan akkas na goote fatiyaan na jaallatte fatiyaan si an iran jaalladha bar ira urgooftu ira tokko saattartu kan akka keeti jettu maaliif hin jaalladha ni mara mee asli ilaali mee reedi ilaali mee mubaarak ilaali kaameeraa toffidanii jechuu jiran hin jedhan kabajaa of godhanii jiraachuu jiran liibii jaraa daragachuu jiran atis kabajaa of godhan yoo kabajaa dhabdee immoo ana gasi xinneessa jechuudha oromoo biratti fidee sii madha bakka abbaan barbaadde waan feetannaan jedha an sammuun kiyya amma xish jedhee jira xishii ni beektan miti an blooniin kiyya hiikamee jira bakka abbaan barbaadde waan barbaaddannaan ja'a bakka an fidhadheetiin jira inda wallaahi kaleessa kaafteeriyaa shanin deeme isa barbaacha bakka qaawwaan deeme barbarree baxabbaxadhe nin dhabeen garuu jechuudha gaafan si arge fatiyaanan godhin an haadha tiyyaafatuun ta'in jiruudhaafuun dhalanne wallahi alazim gaafan si arge garaa kee keessa suuqeetiin naqee mangistiidha harka kenneetiin achitti tortora khalaas silumaa tasfaa dhabeetiin jiraan sittiin hima bakka hamma garuu jechuudha kana booda inkwaan anaa miti dhalaalee biraallee tuqnaan kabajaa ofitti fuunaan ana kabajaa kana daran sirraa fuudhaa jechuudha sila liibii sirriitti waraabeetu deem fatiyaa ati baalageedha takkaa waan akkanaa sirriitti agarreen beeknu naan jedhanan maali yoon jedhe ati maaliif isaa zeenuu gamsiistaa dawwalte wallaahi rabbiin ilaala rabbiin haadha kiyyatti nagaan nan galchiin okkeetti rukuteen beekuwan hattaa macarrashaa bilookeetiin intinirraa iimoorraa waan arge bilookeetiin lafa qaa'ee እንኳን isa bilbilu maaliif maqaa daballees nama meeqatti ni madde namni sun yoo na dhageenya ani immoo gabbayeetiin akkana oromootti madda oromoo narraa dhorkiti jechuudha gizeen nu gadxinnaate artistii jechuun qalbii miti artist mee ilaalame eenyutu akka dhalaa godhachuu jira reedii damo asli damo mubaarak immoo abdussee damo maadii damo warra yuutuubaraa kan eenyu akka dhalaa kan godhachuu jira እሺ ወላሂ ሙጫይስን ጃለቲን በር አዛነ ጎደኒን በር ከራረ ደሙ ወላሌ በር አከደላ ጎጎደ አከጩ ጋራም ኪየ ጉበቴ ጉበድ ቃነማ ነሚ በለሱ ነሚ ነመገጥኔሱ ንጥናታ አንሲፍ ቆሪቻ ከሲፊን ከና ነሚ ተከነ ደው ደንደው እንጅሩ ማሊፍ ሴት ሲመደክ እንጅራ ወራሲ ቤከኑት ይሜት እንጅራ namina orku yo dadhabe anatu sir of sirra orka kabaja si kenne bakka si laadde bakka yudisa barcuma kenne fi barcuma rasreen kenne engadda isa jadeetin bakka deemetti isa jadeetin wadala namni seeta sejjed akka dalaatti deema akka dalaatti video hojjeta isa mirga isaat biqaati isaatiin jedhe karakara inni duuba kiyya deeme maqaa kiyya nanyaata maali godeen isa waan keeri yaadun ana maqana balleessa fatiyaan na jaallatte ira jaallatan malee dubartii akka keetii dubartiin akka keetii miti bar dubartiin kabajaa ofitti gooti ati kabajaan beektu ulfinan beektu meelaan ati asli wajjin deemuu jirta reedii wajjin deemuu jirta mubaarak wajjin deemuu jirta abdussee wajjin deemuu jirta mee isaan akka dhalaa godhachuu jirani mee akka isaanitti kabajaa ofitti gooti baradhu mee ilma namarraa waa baratani ilma namarraa barumsa fudhatan isaan illa barumsa fudhadhu akkaataa namaa wajjin jiraat biyya kanatti hin jedheen gaafan dura isaan wal baru yaa isaa gizeenu biyya kanatti atoof kabajdeenaan hanga dhumaa namni si kabajaan jedheen atoof xinneessiteennaan immoo namni gadi si xinneessaa of kabajiin jedheen garuu inni deemtan mana deemtan hin dhabdan shamarran isaa jettee na arrabsiti
awwa isarraan qabu me amma yaa oromo wayin sin karadha mucaan manan qabu mana maqaadahum barbaadu mana amma jirutti intala tokko jirti mana isi jira me rabbi keessa sodaaddaati wali buusaati mana kireeffadhaa fi deemee dhalaalee baballeessiniiti baqa ati kireeffadhaati mana tokko kabajaan kennaa fi me akka dhalaa jalan deeminiiti hish artisti akkanaan agarre fayyisaa waggaa meeqa fayyisaa furii as keessa jiraatee deeme takka namaaf ta'a malee inni nama jalan deemu akka dhalaalee hay malat kam kabajaa ofitti dhabde ati dhiiraa miti dhiirri ilal jedhee boonee gizee deemu ati garuu jettaa sirraa akkamitti si aman ati dhiira ta'uu keetti bar nu shakkisiista bar hay inumaa gad deebitee maqaa na nyaattee bar nyaatami bismillahirrahmanirrahim giziyaati akka sila dhalaalee oftee bakka hin taanetti dhaabbattu rabbiin achitti si hambisee rabbiin egaa nu agarsiisu inshallah nu agarsiisuuf ta'a kana immoo beekan kana wallaaliin namni kabajaa dhabe kabajaatti godhan nama kabajaa qabu ni kabajdan kana booda jechuudha wallahi wabillahi dhiirti tokko dhalaa qullaa habaasu dhiirti takka jechuudha animmoo dhiiran baasa gaafa dhalaa baastanii dhiiran baasaan akkam nama guba inkaan viidiyoo qullaa nama baasuu miti maqaa namaa nyaachuun illee baay'ee tokko nama intini jedhu tun artisti miti mee laala artisti abbee ijoollee keenya laala asli reedi maadi abdusse mubarak keenya laala akka dhalaani godhatanii mee tiktok irra deemaa isaan barbaadaati ragaa wajjiniin isaan akka dhalaa godhatu yoo argitan natti fidaan akka xaaxama jala kulo kaameeraa jala dhufe akka nama hidhii gaarii qabu akka waan gaarii qabu maali kabajaa of godhan ati artistiidha kabajaa of godhan eengadda isaa jedheetiin akkasti laayiviidla isaa zeenuun tuqina wal guddisna oromoo wal guddisuu beekti oromoo wal xiqqeessuun beek jedhee isin kadhadhe fooloo godhaanii jedhee immoo kubbaayyaa irratti na dalagsiiste waa malee namni gabbayee dalagsiisa abbichi eeyyamu malee akkamitti an maraattuudha gizeen argitan maraattuudha nama maraattuudhaan jedha inkaan ani uffadhee maraattuunaan jettanii miti isa qullaa deemu isa uffata ciccitaa uffate maraatuun jedhina namni nama fira dhabee qofatu maraatu namni inni qullaa deemu sun atuu nama qabu saayiba gaarii yookiis fira gaarii qabaatee hidhee mustashfaa geessee wallaansisee maraatuun jedhamu namni waa malee gabbayee kubbaayyaa irratti dalagsiiti kadhatamee tani kan ragaa wajjin sagalee wajjin isinii fidaa jechuudha kana booda isaa zeenuu tinaagaa sheer godha dhalaalee jala fiidee as jalatti naarrabsitu yoo jiraatte sittiin gahe sitti fakkaatee har'a boorsirra qaqqabnaan si agarta gaafa inni fatiyaan liiviinarraa dubbatte fatiyaan naarrabsite jedhe gaafas daran waan ijoolleedhaa barreessu waan natti ergan waan anaan jedhaa ture hunda isinii fidee dhufu akkana laala namni tokko yoo akkana gootan malee bakka isaan beeku kabajaa hin beeku ulfina beeku nama ulfina beeku ni barsiistani ulfina takka amata meeqa kaayiroo keessa teenye nuti maqaan dhalaa badeen beeku maqaan keenya bade maqaa keenya nu nyaatam bismillah si nyaatu ati artistii maaliit abbichuun na argate abbichuun eessas si beeka deemasi qabalee keessaa roondiin argateennan abbichuun na arraf nuti ijoolleen jimmaa kabajamtoota jaallatamtoota wallaahi waan namni nyaatee quufuun seenu nama hiccitii namaa baasuun beeku wallaahi nama qeequun beeku kabajaa namaa kennina yoo wal jaallanne illee achuma oksaadhaan tun maqaa nama balleessa inumaa akka dhiiraatti of lakkaa namichi kun xoroon akka namaatti of lakkaa dhiisiin jedheen dhiifaman gaafadheen dhiisi dhiifamanaa godhi ati nama barate nama sammuu qabu dhiisi bakka hin taane dhaabbatiin ayyee anaaf dhiifamanaa godhi
dhiisi baqa maqaa kiyya nyaatiin sinja na jaallate jettee maqaa kiyya nyaatiin jedheetiin dadhabe. Hay Oromoon akkanatti waliin beektu. Artistii keenya agaraa jirtan. Fayyisaa Furiis agartan. Mee abbee laala takka abbeedhaas bahuu agartanii takka abbeen hidhi ne isa jirta ila kaameraatti akkas fide isa jirta ni jedha abbeen hin jiru of kabachiisa yoo inni of kabajee nuti artistiidha inni kabajnaan garuu inni yoo of hin kabajne nuti hin kabajnu nama kabajaa ofitti godhetu kabajaa argata kanaaf jennaan jechuudha. yaa namichan nana yaa xoro yaa malaaxaan nana jechuudha. Kaayiroon nama sigoote kaayiroon nama qixa sigoote yaa wasfeen nana jechuudha. narraa adabadhu kabajaa ofitti godhadhu kabajaa ofitti hidhadhu of kabaji bakka hin taaneen dhaabbatiin ati artisti an nama artiidha. Artii maalii ta'e artii maalii ta'e artii keessaa rabbiin si haa baasuun jedhuwan waa'ee artii eessaa beektaati. akkamitti namni obboleettiin qabu maqaa namaa balleessa deeme ilaalaa natti hin faradina ansilaa hin jiru kun maafish blown mind no I am crazy okay ni beektan miti kan I am crazy ta'ee jira an miidiyaa irraa ala tokko bahee jira arraffamus ni danda'a qeeqamus ni danda'a waa hunda ni danda'a maaliifi annin danda'a waa hunda ni danda'a jechuudha. Kanaaf jennaan kabajaa ofitti godhadha ulfina ofitti godhadha warreen immoo warreen gargaarii fatuu koo nu gamsiisee jira namichi kun jettan immoo akkuma duraanii keessanitti keessaan naa barreessitanii miiseejiin isinii barreessa waan inni isiniin jedhu naa ergaa turtanii hammas naa ergaa lakkoofsi kiyya duwwaa 11 50 60 7 64 49 okay kanaan naa bilbila keessaan galaatii naa barreessa nama isin tuqe anisniif jira yaa shamarran biyya arabaa isin akka shaamaati isin qaaliidha kanaaf jennaan anis isiniif jira anin keessan arraffamus tuffatamus kun safuun beektu baalagee yoon jedhamellee rakkoo hin qabu jechuudha. Rakkoo hin qabu yoo inni dideemo ulamaa biraan hin ga'an ulamoota biraan hin ga'an akka isaan abaaranuuf ulamaa biraan hin ga'an akka isaan abaaranii lafarraa balleessan kuni sagaxeen artistiidha jennaan ilaala duuka fiigdee maqaa nu balleessiti anway artisti nuti hadda waggaa meeqa boona dhiira bobboonaa qabna kaayiroo keessaa takkaan dhiira akkana arkeen beeku maaliif sirratti maraadda hay ati baraxaabii muwaazeen geessu ati an bakka muwaazee sii kennee si jaallachuu moo hedduu dogongortee jira miila kenni muwaazeen qaxaramee miti jechuudha ati bijilloofte ati dhiiraa miti bara ati dhalaadha akkamitti dhalaadha miila dhiqan shamarrani barat shamarranu akkasiin godhan amma dhiisnee jirra nuti amma duraan kaameraatti finnee afkaroonyedha waddoonyedha jaalalleen kiyya jaalalti anaaf haraadha keessi koo kanaaf miidhamee jennee kaameraatti nufnu nuti dhiisnee isa dhiisnee jirra qaata dhiisnee qaata kabajaa ofitti goonee qaata dhiisnee qaata jechuudha kanaaf jennaan anna offolcha yaa oromoo na offolcha maaliif nan gubadhe silaarra obboleessa takka qabaadhe yookiis obboleettii takka qabaadhe dhaqxee akka suutee maal abbaa keetii maqaa obboleettii tiyyaa nyaattaa jettiin hin qabu kasan nama meeqatti ni madde narraa orka bakka kaafteeriyaatti dhaqeen namoota kaafteeriyaa jiranu kaafteeriyaa keessan ni barbaaddan immoo ni dhiistaniin je'een maaliif jedhan namicha kana ija isaan balleessaan je'een hayyee fatiyyee dhiisi akkana nun godhin hayyee dheetinis yoon himadhee namni na dhaga'uu dhabame akkasittiin awwaarra fide jechuudha. Kana daran immoo yoo dide waan biraatiin hin dhufa. Kana daran maqaan kiyya dhahamnaan hin dhiisu. Wallaahi sababa isaatiin kaleessa waan hin ta'e ana beeka dhiira urgaa'e jedhaani. Dhiira urgaa'e namoonni isaa wajjin deeman nama nagaa ufaniin maraatan akka dhala bakka hin taane dhaabbatan.
reedii wajjin deema, Mubaarak wajjin deema, Aslii wajjin deema, Abdussee wajjin deema. Kabajaa ofitti hin godhu isaan kun olaal takkaa laayivii isaanii waraabu malee isaanii kaameeraa jala dhufanii jaalaltii anaaf haraadha la nagarriya takkaa mee naa fidaa ragaa wajjin naa fidaa namoota akkana dalagan jettan naa fidaa nama akkana ani algaan kenneef sireen maaliif kabajaa jechuudha kabajaa nin kabaje baatii lama guutuu kabajaa ol fuudhee engadda isaaf jedhee an bakkan deemetti isaaf jedheeti wallala dhiisaa maaltu si dhibe akka dhalaa sadeemu akka dhalaa saasa'u jedheetiin isaa dubbadha inni gad deebi'ee maqaa kiyya nengaat engadda isaa jedheeti waa'ee happy birthday dubbatanii naan irraa galeetiin maal jedhe maallaqa isaatiin dalagatee maallaqa isaatiin happy birthday godhatee akka fedhaa ta'u maaltu sin ga'e yaa Oromoo mucaa kana guddisaa galin xinneessinaa yaa Oromoo qeeqinaa yaa Oromoo cinaa dhaabbanna jedheen kadhadha garuu ni gad deebi'ee na nyaata maqaa leeba bakka takka kaayiroo keessa amata torbaffaan deema miti takkaan Fatiyaan duriyyee Fatiyaan dhiiran taanee wajjin deemti mee quba haalaatu namni naan jedhee hin beeku hamma maqaan na bade bakka deemu hunda sababa isaa saahiba laman jaalladhuun dhabe bakka taanee dhaabbatte naan jedhanii hadha ji'a 3 moo ji'a 4 ga'uu jira sababa isaan saahiba gaarii dhabe. Kanaaf jennaan jechuudha namni kabajaa ofitti goonaan kabajaatti kennitan nama kabajaa dhabe immoo Oromootti fiddanii seerratanii Oromoon isiniif seerrataa jechuudha inni ni bada gaafa sana yoo nama sammuu qabu ta'e lammata maqaa dhalaaleen balleessu dhalaalee hunda na jaallatti ebaluun na jaallatti isin kun bar na jaallatti wayni isin kun na jaallatti bar wa'alla namni takka naa gaafa tokkoon kee waa'ee isaa zeenuu na gaafattanii wallahi na wajjin wallattan akkanaan gubadhaan jedhu gubadheetiin an kana dubbachuu bahe jaalladheetii miti tokkoon keessan viidiyoo haqii tokkoon keessan dhuftanii dhiisifati yeessaa wajjin inaan hin jedhina obseen dadhabe obsi funyaaniin na bahe funyaaniin jechuudha nama kabajaa dhabe kabajaatti kennitan akkanatti bas nama kabajaa qabumoo inuma ulfeeffattan miti maali Oromoo maaliif callistanii gaa himaaga sila ni naqaatuun hin beekin ni buufadheedeeti viidiyoo san ni naqaatuun kanaafin irra deebi'ee seen maaliif sodaatti fakkaata namni tokko gizee callistanii jala sodaa miti kun kabajaadha sodaa miti bakka Asliin fa'aa gorsanii Mubaarakis hagorsu Reediinis hagorsu Abdusseenis Maadiinis warri kaayiroo keessan jirtan yoo barbaadan gorsa yoo diddan immoo amma boodas nin ba'a maaliifi kana dura simadheetiin jira isa kana dura simadheetiin jira amma simadheetiin jira amma diggaamii irra deebi'ee Fatiyaan laayiviin irra dalagde jennaan wallahi isaa zeenu ananan godhin bakka jirtu sii dhufa nin beeka mana jirtu moo nin beeka qara shaarettuu taa mana wayii jira maqaa dhalaan sanaa xiquun fedhu maaliifi nan feetu mucattiin sun mana qaxxataa sii dhufa wallahi sin balleessa lafarraa kana baran bas jireenya kiyya dhoofan an ofiifuu gubadheetiin jira ofiifuu maraadheetiin jira kanaaf jennaan narraa adabadhu akkanan siniin jedha yaa Oromoo kiyya wanni hafeen jira hin jiru isin kabajaa ofitti boonaan namni kabajaa sinii kenna isin of ulfeeffannaa namni isin ulfeeffata kanaaf jennaan of kabajaa ol ulfeeffadhaa namni namatti muufattan yoo jiraattan afoonaan illaa naa jedha bakka namaaliifi namni sirraa'uu qabaaf hin bane mucaan kun sirraa'uu qaba akka maqaan kiyya badee maqaan dhalaa biraa baduu hin qabu jedheetiin dhufe yaa Oromoo kiyya dhiifama naa godhaa sheer godhaa waan barbaadan dhalaaleen as jala deemtee na arrabsitu illee ni jirti gaanni isaa kan isaa ni jiran kanaaf jennaan dhiifama naa godhaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa Oromoo kiyyaa isiniin ulfeeffadhaa wallahi na dhukkube onne kiyya daran na dhukkube kanaafin dhufe isiniin ulfeeffadhaa isiniin jaalladhaa gaa artistii keessan kabajamaa keessan ulfinatti godhadhaa yoo artistii dhayettanii ana artistii akkana agareen beeku artistii mooqamtu bakka hunda galtee mooqamtu kabajaa ofiin beekne ish
friendin isaa achi mana hidhaati geeraramti inni garuu asii immoo asii akka fedhe ta'a haa ta'u maaltu nan ga'es garuu maqaan hin balleessi maqaan hin nyaatin nyaatan bismillaahi jedhaa nagaan oola